Nagaan Waaqayyo hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu. Mee nama cinaa keessan jiru gara bitaatti gara mirgaatti nagaan Waaqayyo inni jiraataa siif haa ta'u waliin jennu. Mee walii dabalaa waamamitti walii dabalaa nagaadhaa fayyaadhaa oolmaa maal fakkaataa. Waaqayyo gooftaa keenya guddaan galateeffadhaa carraa isa tajaajilu carraa fuula keessan dura dhaabbachuu sanaa kenneefi akkasumas immoo geggeessota waldaa luba waldaa waa'ee keessanii Waaqayyoon guddaan galateeffadhaa Waaqayyo dachaa godhee sinaa eebbisu eebbifamaa eebbaaf taasinis akka kanaatti yeroo keessan aarsaa gootin dhuftanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf Waaqayyo waaqeffachuudhaaf waan dhuftaniif Waaqayyo dachaa godhee hunduma keessan eebbisu waldaa warra wangeelaa Oromoo Torontoo Waaqayyo jiruuf jiraatu achi keessaan dhufe mee nagaa isiniin jedhanii waldaan keenya guutummaan jaarsolii waldaa mee nagaa kana fudhadhaa meerkaa galanni Waaqayyoof haa ta'u egaa luba isaanii Keeniyaatti mucaa isaanii ture hafuuraanii Waaqayyo alfaatu achi waan gaggeessan 2010 harka narra kaanii naa kadhatanii egaa mishineerii taatee seergin harka gananii waan saa akkasuma ta'e galanni Waaqayyoof haa ta'u achi wal kaanii dhaabbannee warri dandeenya warri nuu mijatu achi wal kaanii dhaabbannee dubbii Waaqayyoo isa jiraataa keessaa dubbifannee seera lakkoofsaa boqonnaa 14 lakkoofsa 13 kaasnee dubbisna yaanni isaa wal qabataadha waan ta'eef warri macaafa qulqulluu qabatanii jirtanii kakuu moofaa fuula 178 irra jira macaafa isa durii irraati fuula 178 irra jira irraan deebi'aa seera lakkoofsaa boqonnaa 14 lakkoofsa 13 kaasee seera lakkoofsaa boqonnaa 14 lakkoofsa 13 kaasee nan dubbisa akkas jedha yommus Museen yommus Waaqayyoon ati humna keetiin saba kana warra Gibxii gidduudhaa baafteetta warri Gibxii waan ati saba kana gootu hin dhaga'u waa'ee isaas warra biyya kana keessa jiranitti sinimu yaa Waaqayyo ati fuulaaf fuulaan saba kanatti akka mul'atte saba kana gidduuttis akka jiraattu duumessi kees akka isaanirra ture ati guyyaa utubaa duumessaatiin halkan utubaa abiddaatiin akka isaan dura adeemaa turte dhaga'aniiru ati saba kana suma tokkoon hunduma isaanii yoo ajjeefte sabni warri dur waa'ee kee dhaga'anii saba kana Waaqayyo biyya isaaf kennuudhaafis kakateetti galchuu dadhabee lafa onaa keessatti fixe hin jedhu yaa Waaqayyo koo humni kee akka mul'atuuf amma sin kadhadha ani Waaqayyo aariitti suuta jedhaadha gaarummaa koo guddaadha cubbuu fi yakkaaf irra daddarbaa namaaf nan dhiisa haa ta'u iyyuu malee nama yakka qabu utuun hin adabiin hin dhiisu ijoollota sabni yakka abboota isaaniitiif amma dhaloota 3 amma 4 nan adaba jetteetta lakkoofsa 19 ammas akka gaarummaa kee isa guddaatti akkuma yeroo isaan biyya Gibxii ka'anii jalqabdee amma ammaatti isaaniif obsite jara kanaaf yakka isaanii akka dhiiftuuf sin kadhadha jedhe Waaqayyo deebisee akkuma ati kadhattee ani isaaniif dhiiseera jedheedha mata dureen koo humni kee akka mul'atuuf amma sin kadhadha jedha nooraa teenyee ija keenya irra buufannee Waaqayyoon kadhanna Waaqayyo kan barsiisuuf hamma yoonaatti isa jabaa keessee akka amala biyya kanaatti illee isa jabaa dura namaa laatanii isa laafaa immoo booda namaa laatu akkuma jedhan guyyaa sana
waldaa kanaaf amma yoonaa isa jabaa waan qabduuf galanni siif haa ta'u. waan jabaa Yaaqoob jabaa satee waan qabduuf lallaba jabaa barsiisa jabaa saba jabaa dhaloota jabaa waladeentota jabaa as keessa warra amantii jabaa qaban as keessa waan qabduuf barabaraan maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. guddaa sitti gammannaa barabaraan maqaan kee haa eebbifamu barabaraan maqaan kee walolaa jedhu. Abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos araara qabeessa hoo qabeessa kan taate jaalala barabaraan kan nu jaallatte lookoo gara laafinaatiin gara keetti kan nu butatte kan kee kan nu godhatte dhiiga Kiristoos nu dhangala'uudhaan fuula kee duratti ija jabina arganne si tajaajiluudhaaf si faarfachuudhaaf carraa arganne isa kanaaf si galateeffanna barabaraan maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. ammas yaa Waaqayyo gooftaa maqaa keetiin yaa Waaqayyo Yaaroon hafuuraa kun akka kanaatti banamee jira yaa Waaqayyo isa kanatti kan tokko arguu barbaannu leenca Yihuudaa nu gidduutti ati ulfeessi Kiristoosin nu gidduutti ulfeessi maqaan Kiristoos nu gidduutti walolaa jedhu maqaa kee guddisi maqaa kee ulfeessi saaqamuun dubbii keetii ifa fida wallaalota beektota jedha godha maqaa gooftaa Yesuus galgala kana dubbiin kee kan nuuf saaqame haa ta'u callabboo wallaaluma keessaa nu baasi. Si wallaaluu keessaa nu baasi si dagachuu keessaa nu baasi amantii dhabuu keessaa nu baasi gara boodaatti deebi'uu keessaa nu baasi akkuma dubbatte humni kee nu gidduutti kan hojjete haa ta'u humni kee nu gidduutti kan mul'ate haa ta'u ana dhawaa garbicha keessa na gargaari obboleettii koo kanaatti dhuftee yaa Waaqayyo gargaartee akka kanaatti dhaabbattee fuula kee duratti faarfachuudhaaf humna jabina waan taateef Waaqayyo si haa galatu galgala kana nutti dubbadhu si dhageenya. maqaa caalu maqaa du'a mootee kee maqaa Kiristoos Yesuusiin ameen. harka kunne Waaqayyoon galateeffannu. galanni gooftaaf haa ta'u. egaa macaafa Museen barreesse macaafa 5 kana keessaa macaafni lakkoofsaa afureffaadha. macaafa kana yoo ilaalle macaafa lakkoofsaa kan jedhame lakkoofsa namaati ta'e lakkoofsi namaa kuni ala lama deebi'ee tokko gaara Siinaa irratti inni lammataa immoo dhuma dachaa Mo'aab irratti ta'uurraa kan ka'e maqaa kan achi argate kanaaf lakkoofsa jedhame namatti lakkaa'ame kanaaf lakkoofsa jedhame. macaafni lakkoofsaa kana yoo ilaalle namoonni akka garagaraatu macaafa lakkoofsaa kana macaafa lakkoofsaa isa jedhu kana. galmee waamicha adeemsaa yookaan immoo macaafa lakkoofsaa galmee waamicha adeemsaa of keessaa qaba. inni kaan immoo macaafa kana keessatti kan nama dhibu gumgummiiti baay'ees macaafa gumgummii jedhanii dubbatu macaafa gumgummii macaafa Waaqayyo irratti ka'u Waaqayyo irratti fincilu macaafa akkasii kana of keessaa qaba. iddoo kana ilaalla. abboommiin yookaan immoo ajajni Waaqarraa seera ba'uu keessatti saba Israa'eliin garbummaa kana keessaa baa jedhanii macaafa ba'uudha. macaafni seeraa immoo macaafni Leewwotaa immoo ana wajjin sirrii ta'a jedhe. biyya Misrii keessaa yeroo isaan baasu Misrii keessaa isaan baase amala Misrii keessaa biyya lafummaa keessaa isaan baase amma garuu Leewwota keessatti immoo Misrii keessaa jireenya isaanii keessaa Misrii keessaa baasuudhaaf yeroo harki Waaqayyo wallaansoo qabu agarra. macaafa lakkoofsaatti immoo itti fufaa adeemaa kan jedhu yeroo kanatti seera fudhataniiru seera qabu yeroo kanatti immoo saanduqa kakuu Waaqayyoo qabu yeroo kanatti immoo loltoota lakkaawwatanii qabu yeroo kanatti immoo malakeeta meetiirraa hojjetame isa isaan dammaqsu qabu waan hundumaa qabu amma garuu kan isaan hafe waa tokko duwwaadha adeemuudha. mee nama ciraa kee jiruun adeemaa jedhame adeemnu ameen galanni Waaqayyoof haa ta'u maal haa goonu adeemnu ameen adeemuudha. waan hundumaa guuttataniiru maal jedhe gaama itti fufaa adeema yeroo jedhu sabni moo garuu itti fufneen adeemnu lafa aannaniif dammaa sanatti lafa Kana'aan sanatti lafa Waaqayyo abboota isaaniif kakate lafa Waaqayyo akeeka sanatti adeema yeroo jedhu sabichi garuu hin adeemnu gara Misriitti adeemna jedhee yeroo sabni wallaansoo qabu agarra. taa'umsa macaafa lakkoofsaa kana yeroo ilaalle eessaa kaanii Siinaa irraa kaani Siinaa gara Qadishitti Qadish barannaatti kaani erga Siinaa dhufanii waggaa tokko gaara Siinaa jiraatani
waaqayyo biyya Misrii keessaa yeroo baasu yeroo Museen dhaqee isaanitti dubbatu biyya aannaniif dammaa biyya aannan keessa dhangala'u biyya dammi keessa dhangala'utti achitti galtu ittiin jedhe. Sabni ameen jedhee garbummaa jala waan jiruufi humna waaqayyootiin waggaa 430 ba'anii yeroo ba'anitti waaqayyo biyya Misrii biyya aannaniif dammaa dhaqachuu dhiisee waaqayyo gara isaatti isaan waame. Gara sina Asuraadhe gara isaatti waame. waaqayyo yeroo nama waamu gara isa dubbate sanatti tun ta'e gara mataa isaatti nama waama waaqayyo. Gara abdii sanatti tun ta'e gara isa abdii laatetti. Gara isa aannaniif damma sanatti ta'e isa aannaniif damma sana uumetti gara isaatti isaan waame waaqayyo. Yeroo waaqayyo nama dubbatu gara isa jeetuun taane gara mataa isaatti kan isaa nama godhachuu barbaade waaqayyo. Gara Siinaa irratti maal jedhe agartaniitti warra Gibxii akkam godhe isiniin garuu akkuma joobirri cuucoo koochootti baattu baadheen gara koo sin fide jedhe. Jalqaba waaqayyo gara isaatti nama fida galanni waaqayyoof. Gara koottan sin fide jedhee yeroo waaqayyo harka waaqayyo gara isaatti fidee ergatti dubbatee booda yeroo sana deeman ilaallata. Seera lakkoofsa boqonnaa tokko hanga kudhanitti sabni Israa'el maal godhanii boqonnaa kudhanitti kaane guyyaa utubaa duumessaatiin halkan utubaa biddaatiin godoo sana irra buufatee kan jiru duumessa sanaan adeemu geggeessaa fuula qulqulluun jajjabeessoo fuula qulqulluutiin adeemu. Seera uumamaatti maal godhan seera lakkoofsa boqonnaa kudhanitti hin ba'anii. Boqonnaa kudha tokko yeroo ga'an garuu sabni hin gumgume. Sabni gumgumurraa kan kee jireenyi isaanii gumgummiidhaan haleelame kanarraa kan kee isaan gidduutti waaqayyo abidda terge. Kanaaf maal godha abiddi suni gar tokkoon godoo isaanii maal godhe hin gube. Iddoo sana tabeeraa jedhan gubachuu jedhan jettanii beektutu waaqayyo jettanii jireenyi koo hin gubate tajaajilli koo hin gubate manni koo hin gubate maal inni gubannaan haa jettanii beektu iddoon suni tabeeraa jedhama. Tabeeraa jechuun gubachuu jechuudha. Tu gara aannaniif dammaatti deemu hin gungumanii abiddi attuma keessaa kee isaan gube kanarraa hankee iddoo sana tabeeraa jedhan. Yeroo Israa'eloonni ba'an namoota garaagaraatu wajjin ba'e. Israa'el warra Yihuudoota duwwaa beektu hin taane namoota garaagaraa ba'e. Namoonni kun ejja Gibxii irratti ta'e ilaalanii sodaatanii yookaan immoo harka waaqayyoo ilaalanii saba Israa'el wajjin ba'ani. Yeroo achi ga'an garuu nyaata garaagaraa dharra'anii. Isa waaqayyo laate dhiise isa waaqayyo laateef dhiise isa waaqayyo isaaniif kenne manna waaqarraa dhiisanii biyya Gibxi fuula keenya dura argama waaqayyo isa fuula dura adeemu dhiisanii utubaa duumessaa isa adeemu sana dhiisanii utubaa biddaa isa godoo sana jiru ilaaluu dhiisanii biyya Gibxi nyaata biyya Gibxii fuula keenya dura deddeebi'aa jira. Goodarree isaa deddeebi'aa habee qullubbii adiisaa habee qullubbii diimaasaa habeeti immoo qurxummii isaa jedhanii fuula keenya dura kana deddeebi'aa jira. Argama waaqayyo toon taane Gibxii fuula isaanii dura deddeebi'e. Maalti fuula kee dura mee nama cinaa jiru maalti fuula kee dura deddeebi'aa jira Kiristoos wajjin jalqabdeetti. Faarsaa 78 maal jedha lakkoofsa 19 irratti waaqayyo lafa onaatti maadduu dhiyeessuu danda'a jedhanii gaafatani. Waaqayyo kuni lafa onaatti maadduu dhiyeessuu danda'a jedhanii gaafachuutti kaane. Waaqayyo lafa onaa kanatti foonni nyaachisuu danda'a. Waaqayyo lafa onaa kanatti waan nun barbaannu hawwii keenya kana nuu guutuu danda'a jedhanii waaqayyoon humna waaqayyo haboo waaqayyo maal gochuudhaani gaaffii jala oolchuutti ka'anii. Iddoo sanatti waaqayyo Museen iddoo kanatti maal godhe ani saba kana nan de'ee ajjeese. Godoo isaanii keessatti maalti bu'e cubbuuti bu'e godoo isaanii keessatti humna cubbuudhaan qabaman saba dhiigaan ba'e saba furame jireenya amantii kiristaanummaa furamuurraa eegala hin furame dhiiga Kiristoosiin furamnee as jirra hiikamnee as jirra harka waaqayyoon baanee jirra biyya Gibxii keessaa nu baasee gara kan isaatti nu fide kanaan furamnee jirra. Sabni furame kuni humna cubbuudhaan qabame. Cubbuu jechuun afaan warra Ibrootaatiin kaataa jechuudha. Kaataa jechuun maal jechuudha? Kufuu jechuudha. Kufaatii jechuudha. Maalidha? Kallattii gadhiisuu jechuudha. Kallattii waaqayyo isaan kaa'eerra. Kallattii waaqayyo isaan agarsiisa. Kallattii sana irraa kufanii. Galma isaan irraa kufanidha. Phaawulos immoo amaltiyaa jedha. Roomee irratti maal jedha? Ani jedha cubbuu sana keessa jiruuti isan jaalladhu tun taane isan jaallanne sana na hojjechiisa jedha. Cubbuun humna qaba. Oofena dhaqedha. Gara ni barbaadu tun taane gara ni barbaanne dhaqatee jedha. Amaltiyaa qixxana gadhiisise humna qaba cubbuun.
godoon isaanii hundumtu godoo isaanii keessa ta'anii waa'ee jireenya fuuraa isaanii tuntaan waa'ee harka waaqayyoo tuntaan waa'ee argama waaqayyoo tuntaan waa'ee isa waaqayyoo dubbate tuntaan waan waaqarraa tuntaan waan lafaan qaban hundumti isaanii foon jedhanii kadhannaa keessan meechee godha kadhannaa keessan keessa waa'ee foonii waan hafuuraatti guddatee jira waan argama waaqayyoo moo waa'ee argama biyya lafaatti dhagahamee jira achi isaa hundumti isaanii godoo isaanii keessa gaafa jedhanii waaqayyo Museedhaan boqonnaa 11 gubbaa irratti seera lakkoofsa. Okay, sorry. Foon hin nyaachisaa jedhe. Museen ni geggeessu inni harka waaqayyoo arge. Inni humna waaqayyoo gaara Siinaa sanatti arge. Inni yeroo waaqayyoonni olaa biyyuusaa bushaayee biyyuusaa tiksu waaqayyo wuxii qoraattii keessaan dhaqee waan ilaalu wuxii qoraattii keessa abidda tirraa boba wuxii qoraattiin sun garuu hin gubatu itti maquu ilaale. Humna waaqayyo dinqii waaqayyo nama argee asirratti moo maal jedhee kan hundumaa nama 600 yoo kan hundumaadha nama baay'ee kan isaa fiddee nyaachisedhee afaan oromeeffaan isaa harki koo gabaabaadhaa jedha afaan biraa immoo humni koo gabaabaadhaa jedha humni waaqayyo hin nyaatu garuu nyaatanii garuu karaa afaan isaanii isaan baa jedhee waaqayyooti hin barbaanne waan ta'eef karaa waaqayyoo dhiisee kan barbaadisee karaa hin taane yeroo jireenya isaanii keessaa bu'aa gadhaadha iddoo sanaa maal jedhaa sabni waan dharreef akka jedhani awwaala dharraayina kan qebroot atawaa jedha iddoo kanatti awwaala dharraayina agaani tu waaqayyo wajjin adeemanii eessa gaanii awwaala dharraayina gara lafa aannaniif dammaatti adeemaa jiru eessa gaanii awwaala dharraayina galan waan waaqarraa dharroo dhiisanii waan lafarraa jarri kun yeroo isaan boqonnaa 12 kanaan itti adeemu adeemuudha gara isa waaqayyo dubbateetti gara isa waaqayyo akeekeetti gara sanatti adeemuudha utuu adeemaa jiranii amma immoo Musee irratti mana keessaa gungumii Musee irratti dhiyaate waa'ee haadha manaasaa dubartii Kuush sana fuudhee fi amma immoo dubbiitti qabsiisanii mana isaa keessatti dubbii qabsiisanii maali Musee duwwaadhaanii nuuni soon dubbatanii Arooniif obbolaansa yeroo irratti kaan agarraa cubbuu mana isaa yeroo lixu hunduma isaanii qabate gola namaa mana namaa gaa'ila namaa qabatee biratti haasa'an yeroo kanatti waaqayyo yeroo Maariyaamiin ifatee Aroon uffata lubaa waan uffatuuf isa dha'uun barbaanne yeroo isa bira darbee yeroo Maariyaamiin jedhe guyyaa 7 sababa ishee guyyaa 7 karaa irratti maal godhanii hin turani akka kanaatti qabamu deemanii boqonnaa 13 waa ga'anii adeemsa barannaa waa ga'an boqonnaa 13 irratti waaqayyo akkas jedhe gosa 12 sana keessaa namoota 12 foodhuuti akka isaan naqanii biyya aannaniif dammaka basaasanii gaaddota itti ergi jedheen gosa 12 sana keessaa namoota 12 fo'amanii basaasuu deemanidha. Namoota 12 kana yeroo argu ergama lamaaf isaan erge inni jalqaba diina naqanii akka isaan qorataniif diinota isaanii akka isaan qorataniif baay'ina diinota isaanii jabinaaf laafina isaanii masaraa jabaaf masaraa laafaa qabaachuu isaanii inni lammataamoo itti jabaatanii ija biyyichaa fidanii akka dhufaniif ergama lamaan kanaaf 12 isaanii erge. Namoonni 12 kun yeroo deemanii waan itti wal fakkaatan qabu waan itti wal hin fakkaannes qabu waan isaan itti wal fakkaatan inni tokko hundumti isaanii geggeessota warra mataa bu'anii gosoota kana geggeessanidha. Geggeessuudhaan tokko posiishinii isaanii tokko inni lammataa maal qabu waadaa kan piroomisii qabu piroomisiidhaan tokko inni sadaffaa biyya sana dhaqanii ilaaluudhaaf namoota miiliyoonii 2 oli ta'an sana keessaa dhaqanii ilaaluudhaaf yeroo jalqaba carraa tokko qabu carraadhaan tokko piroomisiidhaan tokko haboodhaan tokko 12 isaanii kana qabu. Erga dhaqanii basaasanii dhufan garuu garaagarummaan gidduu isaanii tiratan warra tokko ta'anii dhaqan kana gidduutti warra carraa tokko qaban kana gidduutti warra piroomisii tokko qaban kana gidduutti garaagarummaatti dhaqanii yeroo laalanii garaagarummaan isaan gidduutti ta'anii iddoo lamatti ta'anii warra 10 fi warra 2 ta'anidha. Warri 10 suni yeroo dhufanii maal jedhani tokkoffaa maal jedhani hin danda'amu jedhani yeroo hundumaa warri maajoritii maal jedhu hin danda'amudha.
biyya kanatti guddachuun hin danda'amu biyya kanatti tajaajiluun hin danda'amu biyya kanatti soomuun hin danda'amu biyya kanatti waaqayyo wajjin bu'uun hin danda'amu biyya kanatti qulqullummaan jiraachuun hin danda'amu warra maajoritii hin danda'amu isaa yeroo hundumaa waa tokko ta'e hin danda'amu seera lakkoofsaa boqonnaa 31 akka jiran namoonni warri isaa wajjin ol ba'anii turan immoo isaan nu caalaa jajjaboo waan ta'aniif nuyi isaan rukutuu hin dandeenyu warra maajoritii kun namoota kudha maajoritii warri waa biyya kana dhuftanii warra maajoritii irraa maal dhageessanii waa'ee tajaajilaa maal dhageessanii waa'ee gaa'ilaa maal dhageessanii waa'ee ijoollee guddifachuu maal dhageessanii waa'ee biyya kanatti hojjechuu maal dhageessanii waa'ee nagadaa maal dhageessanii warri maajoritii hin danda'amu garaagarummaa isaanii inni lammataa ergama isaanii dogongoraan hubatan ergama isaanii ergamatti kenname sana maadhaa dogongoraan hubatanidha lakkoofsa 32 akka jedhe itti fufanii waa'ee biyyichaa gaadanii turanis Israa'eloota gidduutti oduu gadhee odeessuutti ka'anii biyyi nuun dhaqnee gaannee suni biyya warra keessa jiraachuuf dhaqu fixudha namoonni nuyi achitti argine hundinuusi dheeroodha biyyichi biyya nama fixuudhaadhi waaqayyo biyyicha maal jedhe biyya aannaniif dammaadhaadhi biyya kanaanidha biyya waaqayyo kakateedha biyyichi warra dhaqu nama fixaadhan garuu namoonni mochi jiru nama fixa maal maajoritiin hafuura namaaf hamaadha biyyi kuni hafuura namaa miidha jireenya namaa miidha jecha maajoritiidha jecha maajoritii haasaa jirra nanda akkasa biyyaa miti tajaajila akkasa biyyaa miti jireenya akkasa biyyaa miti waaqayyo wajjin bu'uun akkasa biyyaa miti kadhachuun akkasa biyyaa miti jedhama warri maajoritii biyyichi biyya nama fixuudha inni sadeeffaa garaagarummaan isaanii ilaalchaan garaagara warri kudhanan kun ilaalcha isaan itti ilaalan maa ilaalu hala keessaan waaqayyoon ilaalu ala keessaan ala isaanii guddina ala isaanii ilaalu guddina waaqayyootu hin taane guddina halichaa ilaalu guddina waaqayyootu hin taane guddina gaaraa ilaalu guddina waaqayyootu hin taane guddina namaa ilaalu guddina rakkina isaanii ilaalu malee guddina waaqayyoo ilaalu miti yeroo hundumaa guddina ala sanaan ilaalu waan hundumaa hala sanaan ilaalu hala biyyichaan ilaalu hala jireenyaan ilaalu hala dinagdeen ilaalu hala naannoo isaaniitti ta'e hundumaa akkasiin ilaalu malee ala saka waaqayyoon ilaalu miti akkas jedhani nuyi achitti namoota jajjaboodhaaf humnaan nama caalanii hilmaan anaanqii argineerra nuyi ofuma keenyaayyuu qurupheessa fakkaanne ilaala waaqayyo gaara siinaa irratti yeroo isaa itti dubbatu akkas jedhe sin saba hundumaa keessaa jedhe bo'oo boqonnaa 19 lakkoofsa 5 irra jira sinna saba hundumaa keessaa sin saba addaadha naaf jedhe saba addaadha nama waaqayyo ittiin jedhe nuyi qurupheessaadhaan lakkoofsa 6 irratti maal jedhe isin luboota mootii waaqaaf lafaa saba qullaa naaf hin taatu jedhe isaan garuu waa laalanii nuyi qurupheessaadha grasshopper mentality sammuu qurupheessaa fidee tikaaya fuudhaniin qurupheessaa jedhanii qurupheessa ta'an sana keessa kanaatti of ilaalan kun maajoritiidha Kiristoos keessatti nama ilaaltu Kiristoos keessatti wal ilaaltu Kiristoos keessa jireenya keessan ilaaltu moo halaan jireenya keessan ilaaltu maal keessan nama ilaaltu obboleessa keessan yeroo obboleettiin keessan obboleessi keessan dhaabbatee tajaajilu hala isaan ilaaltu moo Kiristoos keessaan ilaaltu hojii Kiristoos keessaan ilaaltu moo hojii namaa keessaan ilaaltu akkamiin nama ilaaltu jarri kuni halaan yeroo of ilaalanii qurupheessaa fakkaan namoota gurguddoo ilaalu masaraa gurguddoo ilaalu rakkoo gurguddoo ilaalu akka mo'atootti tuun taane akka booji'amootti of ilaalu nama ciraakii jiru akkamitti of ilaalta akka mootaatti moo akka booji'amaatti of ilaalta waliin jedhame
warra maanorii ilaalla garaagarummaa warra namoota lama ilaalla akka namoota lama namoonni lamaan kun maal jedhu hin danda'ama jedhu galanni waaqayyoof haa ta'u mee hin danda'ama jedhame hin danda'ama nama cinaa kee jiru hin danda'ama dhaame waliin jedhame hin danda'ama waliin jedha haalelooyaa hin danda'ama just hin danda'ama hin danda'ama seela koo 13:30 maal jedha yemmus kalima Musee duratti sabni calluma akka jedhu godhe warra guddina alaa kaasan calluma jedhaa jedhe warra guddina namoota ilaalan calluma jedhaa warra namoota ol kaasan jedham calluma jedhaa warra gaara ol kaasan ilaalan calluma jedhaa warra dinagdee ol kaasan ilaalan calluma jedhaa ameen as keessatti Kiristoos olaa ka'u ameen as keessatti Kiristoos olaa ka'u galanni waaqayyoof haa ta'u guddina namaa ituu hin taane guddina eenyuu hin taane guddina Kiristoos olaa cal jedhaa haalelooyaa hey cal jedhaa asitti cal jedhaa cal jechisiise kalib afura addaa qaba afura addaa kanaan saba maal jedha cal jedhaa nu gidduutti kan ulfaachuu qabu isa guyyaa utubaa duumessaan halkan utubaa abiddaan nu geggeesse malee jecha namoonni fidanii safara keessaa fidanii haasaan itoo hin taane cal jedhaa lubbuu keenya cal jedhachuu dandeessaa cal jedhi guddaan jira guddaan isaa galanni waaqayyoof haa ta'u cal jedhi gaara gararraa jira cal jedhi ittiin jettu cal jedhaa maal jedhee nuyi ol baanee qabachuu hin dandeenya galanni waaqayyoof haa ta'u mee ol baanee qabachuu dandeenya jedhame wal baanee qabachuu hin dandeenya haalelooyaa hin dandeessu obbira dabartanii saba biyya kanaaf eebba ta'uu hin dandeessu obbira dabartanii saba biyya kanaaf qoricha ta'uu hin dandeessu obbira dabartanii saba biyya kanaaf wangeelatti lallabu maal gootu hin dandeessu nuyi ol baanee biyyicha qabachuu hin dandeenya dhuguma kana gochuu hin dandeenya dhuguma maal gochuu hin dandeenya mee nama cinaa dhuguma kana gochuu hin dandeenya waliin jedhame dhuguma kana gochuu hin dandeenya yeroo koovidiin dhufe online jira oldaan waan baay'ee taasan bakka kanaa booda oldaan ittiin fuftuu ala koovidii sanaa waan baay'ee jedha yeroo koovidii sanatti garuu oldaan keenya magaalaa sanarra kan jiran namoota iddoo garagaraatti keenya dhufan jiru walitti qabnee irra waldaa ta'anii guddatanii nuuf iyyuu eebbataa jiru waldaa biraanchii godhattee hin danda'amu inni kan kufaati inni kan harca'uu inni kan akkas ilaallaa waaqayyo mu damee nutti godhe galanni waaqayyoof haa ta'u waldaa damee nutti godhe Noorz Ameerikaa kana keessatti ulfaataadha waldaan damee godhachuun ulfaataadha garuu nurra damee nutti godhe waaqayyo hin danda'ama gadee hojjechuu hin danda'ama Yesuus Kiristoos akkas jedhe wangeela Maarqos 9:23 irratti nama hamanuuf wanti nuftu maal ta'a hin danda'ama jedhe waa tokko hin jedhe nama hamanuuf Iyyaasuuf kalib maal godhe hin amanan saalli jedhu tun taane isa waaqayyo jedhu amanan nama amanuufi hin danda'ama jedhe galagashaa mooti nama namanneefoo hin danda'amu dogaran biraatiin dubbisne nama amanuuf jedhe nama namanneef hin jenne nama namanne isaan amanuu dhaban inni lammataa ergama isaanii nama hubatanidha ergama isaanii nama hubatani seera uumaa boqonnaa seera lakkoofsa boqonnaa 14 lakkoofsa 6 warra biyyicha gaadan turan sana keessaa immoo Iyyaasuu ilmi Nuuniif Kaliib ilmi Yoofine aaranii uffata isaanii ofirratti tarsaasanii guutummaa waldaa sanaan biyyi nuyi keessa adeemnee gaanne biyya gaariidha. Allah isaanii biyya waaqayyo nu kaa'e kana Atlaantaan mee nama cinaa Atlaantaan biyya gaariidha waliin jedhame Atlaantaan biyya gaarii dhugaa biyya gaarii dhugaadha biyya gaarii keessa jiru anis Toronto biyya gaarii keessa jira biyya gaarii Raahelis biyya gaarii keessa jiru biyya gaarii dhugaa biyya gaarii maaliif isa gaarii godhu nu wajjin jira isa tuwanna waan hundumaa haboosa qabu nu wajjin jira waan hundumaa waanuma gadhee fakkaatellee gara gaariitti isa deebisu isa gaarii nu wajjin jira ameen isa gaarii nu wajjin jira gaarii
kan waamame Abrahaami kan lafa filatee fudhate garuu Looti. Kan waamicha qabu Abrahaam kan lafa filatee fudhate garuu eewudha Looti biyya gaarii fakkaate ija isaatti tolee fudhate. Dhumti isaa maal ta'e garuu Sodomiif Gomoraa ta'e. Inni kun garuu lafa filatatu hin taane Waaqayyo waan filatee dhagaarratti facaasa midhaan baasa. Filannoon keenya tokkoof tokko Waaqayyoon filanneera. Lafa Waaqayyo nu kaa'e immoo gaariidha. Akkas jedhani. Biyyichi sasaan nama nyaatan jedhamiti biyyichi gaariidha. Kanaaf biyyicha kana biyyi kun ijoollee koo nyaata mana koo nyaata jettanii yaadina biyyichi gaariidha. Mee ameen gaariidha. Gaariidha isin nyaatu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaariidha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaariidha. Ilaalchi warri kudhanii nu nyaataa jedhan ilaalchi jara kudhanii immoo lakkisaa nu nyaatu biyyicha nuti biyyicha nyaata malee jedhan haalelooyaa. Baay'ee gaariidha. Waaqayyoon yoo nutti gammade biyya isaa aannaniif damma baasu kanaaf nuuf hin kenne itti nu galchaa jedhan. Inni sadeeffaa ala isaanii maalidha Waaqayyo keessaan ilaalu. Ifa Waaqayyo keessaan ilaalu. Waan ilaaltan dubbii Kiristoos keessaan ilaala. Inni agarree dubartoota warra manatti da'an sana. Manatti da'anii tokkorra ciistee ajjeestee mucaa ishee tokko jal'attee keessee ganama akkasitti. Ifa keessaan yeroo nu ilaalu mucaa koomiidhaan ifa keessaan haala kan ilaaltan ifa Kiristoos keessaan ilaala. Ifa keessaan waa ilaalu. Isaan kun egaa Waaqayyo keessaan ilaalu. Alaan ilaalu tun taane Waaqayyo keessaan ilaalcha Waaqayyo qabu Waaqayyo keessaan ilaalu. Waa ilaaltan hundumaa Waaqayyo keessaan ilaaluudha. Akkas jedhan. Isin Waaqayyo irratti hin ka'inaa duwwaa malee namoota biyya sanaa akkuma buddeena keenyaatti isaan in alalfanna. Alaa garaagarummaa laadha. Isaan suni biyya nama nyaatudha nunyi nama nyaata nama fixaadhan. Isaan kun garuu akka buddeena keenyaatti alalfanna. Alalfannaadhanii ilaalcha Waaqayyo qabu. Alalfanna. Akkas jedhan. Warra isaan dhedheeroodha warra isaan jajjaboodhaan akkas jedhan. Gaaddidduun isaanii isaanirraa sokkeera jedhe. Ameen. Takki waan gaaddidduun irraa sokke sodaanna. Waan humna hin qabne sodaanna. Waan kufee sodaanna. Waan harca'ee sodaanna. Waan isaan dhedheeroodha jajjaboodha jedhanii sodaatanii isaanirraa Iyyaasuuf kaliba walaalanii gaaddidduun isaanii isaanirraa sokkeera nu wajjin garuu Waaqayyooti jira jedhani. Haalelooyaa. Nu wajjin garuu eenyutu jira? Waaqayyo jira. Argama Waaqayyo, humna Waaqayyo, dibata Waaqayyo, akeeka Waaqayyo nu wajjin jira. Kanaaf maal taane wajjin Waaqayyo jira. Isaan garuu kanaatti. Khaliifaa Waaqa guddaa ilaalu malee namoota guguddaan ilaalan. Abdii Waaqayyo isa guddaa ilaalu malee gaara isa guddaan ilaalanii. Waaqa isa guddaa ilaalu malee dhukkuba guddaa hin ilaalanii. Waaqa isa jabaa isa abbaa abdii qabu ilaalu malee waan biyyi lafaa ilaalee raafamu ilaalu miti. Waaqayyo keessan akka ilaalu Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Amma akkaataa sabichi gamaal ta'e amma Iyyaasuun fa kana jedhanii warri kudhanii kana jedhanii sabicha bira ga'e. Sabicha gara duratti waa dubbiin kun waa gadhiifamu sabichi abdii kutate. Takki waan saba keessatti gadhiisnu abdii nama kutachiisa waldaa abdii kutachiisa. Waan gaa'ela keenya keessatti rukutannu abdii nama kutachiisa. Waan aloonni jedhan finnee mana keenya keessatti to'annu sabichi abdii kutate. Abdii kutannaa keessa sabni hin gale. Abdii kusachuurraa kan keessa sabichi maal godhee akkas jedhani. Hottaa dura buutuu filannee isa gara Waaqayyo jedhetu tun taane gara garbummaatti deebina. Waaqayyo gara fuulduraatti deema isaan garuu lakkii gara dudduubaatti deemna. Irree Waaqayyo oolchuu Waaqayyo biyya Misirii keessa irree guddaan isa baasetti garbummaa san wayya biyya Gibxitti umuun wayyaa jedhan. Gara boodaatti deeban. Maaliif waan dhagahan irraa kan kenne. Kanaaf mana keessan keessa yeroo hundumaa misiraacha dubbadhaa. Waldaa keessatti misiraacha dubbadhaa. Akkas jedha sagalee Waaqayyo.
misraachoo akka dubbannu labsa. Misraachoo akka dubbannu gaa. Waaqayyo kee mo'eera jedhanii warri fayyina abdachiisan, warri waaqayyo kee mo'ee, warri nagaa labsanii, warri fayyina abdachiisan, waaqayyo kee mo'eeranii, warri Xiyoonitti misraachoo himanii gaararraa mul'achuun isaanii maal nama gammachiisa jedha. Warra nagaa labsan, warra fayyina abdachiisan, warra haala hundumaa keessatti immoo Kiristoos mo'aadha warra jedhan, warra Kiristoos mo'isan gaara isaanii irratti, jireenya isaanii irratti isaan mul'achuun isaanii maal nama gammachiisaadha. Warra Kiristoos hin labsinu, warra Kiristoos hin dubbannu, Waaqayyoon haa taasisu. Yeroo kanatti egaa Museen waa tokko godhe. Museen sabicha gidduutti amma dhagaadhaan rukutuuf hawaasaan kaanii ulfinni Waaqayyo dhufee Musee fasan dhufee golge. Ituma dinqii koo arganii, ituma harka koo arganii, ituma isaan gidduutti humnaan hojjedhu sabni kun amma yoomiitti na tuffata? Amma yoomiitti dubbii koo tuffata? Amma yoomiitti dubbii sabni kun nan dhaga'u? Amma yoomiitu harka koo arganii tu'an guyyaa utubaa duumessa halkan utubaa abiddaa tuun geggeessuu sabni kun amma yoomiitti tuffata gaa'edhu? Musee fi Aroon namoonni Waaqayyoo hadda isaanii lafa dha'an. Hadda isaanii lafa dha'an. Hadda isaa Museen lafa dha'ee Waaqayyoon kadhate. Akkasuma Waaqayyo kadhannaa isaa kadhate akkasuma tokko yerootti biyya Misrii keessaa irree keessa jabaa kanaan baasite ulfina argatteetta. Yerootti harka garbummaa saba kana garbummaa jalaa baasti. Yerootti galaana diimaa gargariirti. Yerootti kattaa keessaa bishaan baasti. Yeroo ati diina keenya akka kanaatti bishaan irra galagalee diina keenya sabni hundumtuu dhaga'eera. Yeroo saba kana fixuurra waa'ee ulfina keetii yaadi. Sabni kun bannaan ulfina dhabdaa. Ulfina kee yaadi. Waan uummatte ulfina kee uummatte. Yeroo baastu ulfina kee baaste. Yeroo oolchitu ulfina kee oolchite. Yeroo filattu ulfina kee mul'isuudhaaf tokko ulfina kee yaadedha. Ulfina kee yaadi. Lammata moo yaadi. Waan Abrahaam, Isaaq, Yaaqoobitti dubbatte yaadadhu. Itu sabni kun hin dhufin kan dubbatte yaadadhu. Saba guddaa sin godha urjoota lakkaa'ettee urji lakkoofsifte, cirracha lakkaa'ettee cirracha lakkaa'e. Sabni kun biyya kan isaan taane keessa dhaqee waggaa 400 erga jiraatee booda immoo qabeenya guddaa fudhatee lafa aannaniif dammaatti isaan geessan isa jettee yaadadhu. Kakuu kee yaadadhu ittiin jedhu. Kakuu kee yaadadhu. Waaqa kakuu eegu. Akka kanaatti Museen fuula sabaati. Inni sadeeffaan immoo kan inni ittiin chaalenji godhee amala kee yaadadhu. Aariitti suuta jettee amma kanaatti dhufte suuta jettee dhufte maali atoo suuta jettaan eekkamtu aariitti suuta kan jette saba kanaaf amma yoonaatti obsiteetta amma saba kanaaf obsi malee amala isaanitti dhaqe haraara qabeessa ho'a qabeessa asirraan firdiitti yoo ka'e asirraan immoo araaraan bakka firdii dheekkamsiisaaf araarri isaa ol faana deema. Ifannaa isaaf jaalalli isaa ol faana deema. Ol faana deemsaa dhuftee hamala isaa kanaan yeroo dhabu. Hamala kee miti balleessuun, hamala kee miti ajjeesuun hin deebitaa yaadi maaloo haraara keetiin yaadi jedhee yeroo itti dubbatutti Waaqayyo Museetti waa dubbatu. Museen yeroo Waaqayyo itti dubbatu Waaqayyo akkas godhe. Nan dhiisaa Waaqayyo araara qabeessa. Nan dhiisaa kanaatti. Egaa as keessatti amma macaafa lakkoofsaa kana gara jireenya keenyaatti waa fudhadhu. Isteeppi kana hundumaa keessatti Kiristoos wajjin adeemaa ture. Hammamiyyoo gungumani, hammamiyyoo irratti kaani yeroo hundumaa keessatti boor akka gaariitti keessa buunee ilaalla. Akkaataa Kiristoos keessa lixee, akkaataa Kiristoos itti fakkeeffame, akkaataa Kiristoos ejjennaa miila isaanii wajjin adeemaa akka ture dhokata. The story behind the story. Seenaa dudduuba seenaa isa jedhu laalla. Seenaa jara kana duuba maaltu jira isa jedhu laalla. Kanaaf maalidha? Warra Ibroota akkas jedhu. Macaafa lakkoofsaa kana akkas jedhu. Bemedbaar jedhu. Bemedbaar. Gammoojjii keessa. Gammoojjii keessa. Waaqayyo nama dubbatu maal godha? Gammoojjii keessa nama galcha gaadha. Yeroo nama waamu, yeroo nama dibu, gammoojjii keessa nama dabarsa. Kiristoos yeroo biyya dhaqee cuubame sana gara lafa onaa dhaqe, lafa onaatti nama baasa Waaqayyo.
akkuma Israa'eliin biyya Misrii keessaa baase Kiristoosiinis hawaasa Maariyaam qabatanii biyya Misrii keessa yeroo baatu achi keessaa isa waame. Akkuma Israa'eliin biyya Misrii waame Yesuusin biyya Misrii keessaa waame. Akkuma sabni Israa'el kan Musee ta'uudha galaana diimaa keessatti akka cuubaman Yesuus Kiristoos laga Yordaanos yeroo cuubamu. Akkuma sabni isaa erga cuubamee booda Yesuus lafa onaa keessa seenee dhaqee ilaalame. Saba Israa'el yeroo lafa onaa keessatti nama ilaala Waaqayyo. Nama ilaala Waaqayyo. Ituu qoree nama ilaalin Waaqayyo namatti hin kennu. Ituu nama ilaalin keessa namaatu hin ilaalin. Wantoota amala biyya lafaasaa keessa keenya keessa gale karaa ittiin baasu lafa onaa keessa nama dabarsuudhaan beemadbaar lafa onaa keessa akka isaan darban gammoojjii keessa akka isaan darban gammoojjii keessa. Gammoojjii keessa harka Waaqayyoo isa qajeelchu ilaalaa turani mana keessa qajeelche harka Waaqayyoodha jireenya keessa qajeelche harka Waaqayyoodha gaa'ila keessa qajeelche harka Waaqayyoodha galanni Waaqayyoof haa ta'u harka Waaqayyoo si qajeelche guyyaa irraa si harka Waaqayyoo harka Waaqayyoo si qajeelche harka Waaqayyoo isa jiraachisu lafa onaa keessa harka Waaqayyoo jiraachisu. Sabni ba'ee gara miliyoonii 3 olidha sabni ba'ee kunidha. Jeneraalli tokko akkas jedha. Guyyaa guyyaatti Waaqayyo saba Israa'eliin guyyaa guyyaatti nyaata nyaachisudha. Tooni nyaata 1,500 kana jechuun baabura tireenii isa dheeraa maa'ilii tokko dheeratu dheerinni isaa. Isa lama guyyaa guyyaatti isa kana qopheessi nyaachisaa ture. Bishaan miliyoonii gaalonii 12 guyyaa guyyaatti waggaa 40 akka kanaatti obaasaa ture nyaachisaa ture Waaqayyo. Harka isaa jiraachisu. Harka Waaqayyo nama jiraachisa galanni Waaqayyoof haa ta'u. Harka Waaqayyo isa nama jiraachisu akka kanaatti jiraachisaa ture harka Waaqayyo. Isaan fayyisuudhaaf kakuutti maadha kakuu isaanii akka inni eegu kakuu eegaa ture Waaqayyo. Ka Waaqa kakuun cabsine ta'uusaa iddoo kanaa agarra. Waaqa immoo kakuutti galchuudhaaf Waaqa nama qopheessu ta'uusaa iddoo kanarraati hin agarra. Gara xumuraattan fidaa. Egaa lafa onaa kana keessatti ofirraa jara kanarraa maal baranna lafa onaa kanarraa inni tokko irraa barannu rakkoo yeroo nama mudatu nama amanachuurraa Waaqayyoon amanachuu. Waaqayyoon amanachuu. Nama ciraan jettu nama tuun taane Waaqayyoon amanadhu liin jedhame nama tuun taane Waaqayyoon amanadhu. Waaqayyoon amanachuu. Ni lammataa. Waaqayyo akka badhaadhummaa isaatti akka nama sooru hubachuu. Waaqayyo gooftaan keenya akka badhaadhummaa isaa dinqisa karaa Kiristoos Yesuus waan sin barbaachisu isiniif guutuuf jiraadha. Filiphisiyoos boqonnaa 4:9. Waaqayyo Waaqa nama sooru. Ayyaana isaatiin, humna isaatiin, gargaarsa isaatiin, nyaataan, bishaaniin, abbiidhaan nama haaressuudhaaf Waaqayyo Waaqa nama sooru. Inni sadeeffaa akka qajeelfama isaatti akka isa waaqeffatu akka inni barbaadetti akka inni jaallatetti akka dubbii isaatti akka isa waaqeffatu bara kanarraa kana baranna galanni gooftaaf haa ta'u achi ol kana Waaqayyoon kadhannu. Humni isaa nuuf haa dhufu ameen. Humni isaa nuuf haa dhufu haalelooyaa. Meen kadhanna achi ol kana hin kadhanna Waaqayyoon hin kadhanna haalelooyaa. Humna kee mul'isi. Ifni kee ulfinni kee akka ifa aduuti. Harka kee keessa humni kee keessa dhokate keessa balaqqeessi as baa jedha dubbiin kee. Yeroo kana humni kees nuuf haa ba'u. Yeroo kana balaqqeessi fayyinaa nuuf haa ba'u. Warra dadhabaniif humni haa gadhiifamu. Akkuma Isxifaanos humnaaf ayyaanaan guutame galgala kana humnaaf ayyaanaan waldaa kana guuti. Warra faarfatan humnaan guuti. Warra lallaban humnaan guuti. Warra geggeessan humnaan guuti. Warra faarfatan humnaan guuti. Walaleeltota humnaan guuteti.
Harka keenya ol qabannee waaqayyoon kadhannu. Hin kadhanna waaqayyoon hafuura keessan kaasaa waaqayyoon kadhadhaa. Haalelooyaa hin kadhanna. Galanni waaqayyoof haa ta'u hin kadhanna. Haalelooyaa. Jalahados kalavadi manto alamaganda lavagas kalavadi mardi aladosia. Hallelujah. Waaqayyo akau dinonni abittinna jedha maqaa gooftaa Yesuus wanti jireenya keenyatti ramadamee jiru kan bittinnaa haa ta'u. Wanti mana keenyatti ramadamee jiru kan bittinnaa haa ta'u. Wanti gaa'ela keenyatti ramadamee jiru galgala kana kan bittinnaa haa ta'u. Fuula kee dura kan dhaabbatee jiru kan bittinnaa haa ta'u. Nanojjedha eenyunna ittisa jette tokkollee kan sitti sun jiru waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Hin hojjetta galanni siif haa ta'u. Hin hojjetta galanni siif haa ta'u. Yeroo kanatti yaa waaqayyo waaqa jiraataa si kadhanna nu gidduutti Kiristoosin ulfeessi. Nu gidduutti humna kee dhangalaasi. Dubbii kee nu dhufeef waaqaaf lafarratti galanni siif haa ta'u. Furdina dibaticharraa kan kee waanjoonni jaba maqaa gooftaa Yesuus waanjoonni kubaa kan cabe haa ta'u. Waanjoonni be maqaa gooftaa Yesuusin kan cabe haa ta'u. Waanjoon yaaddoo maqaa Kiristoosin kan cabe haa ta'u. Yaa gaara ulfina qabeessa nana fuula Zurubaabel duratti lafa ol qixxaata intaata jette. Yeroo kanatti gaarri waldaa kana dura dhaabbatee jiru maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin gad haa jedhu. Gaarri karaa darbaa isaan dhowwate maqaa Kiristoosin gad haa jedhu. Gaarri mana isaanii dura dhaabbatee jiru karaa darbaa kan dhowwate maqaa gooftaa Yesuus yeroo kanaa kaasee gad haa jedhu. Dhagaa ittiin hojjetanii xumuran yeroo Zurubaabel achi wal kaasu akkam gaariidha jedhee sabniin iyya jedha dubbiin kee. Dhagaa xumuraa achi walaa kaasani. Inni geggeessu geggeessee haa xumuru. Inni tajaajilu tajaajilee haa xumuru. Inni barate barumsaatti fufee haa xumuru. Sabni kun galgala kana dhagaa xumuraa achi walaa kaasani. Dhagaa xumuraa. Hammadumaatti deemi jettee garbicha kee Daani'eliin hammadumaatti sabni kun haa deemu. Hammaduma sabni kun si wajjin haa tarkaanfatu. Hallelujah. Si kadhanna warra dhukkubsataniif. Dubartiin sun sharshara wayyaa isaatti yoon bu'ellee nan fayya jettee garaa ishee keessatti amatti. Maqaa gooftaa Kiristoos nama humna du'aa koo Kiristoos Yesuusin warra dhukkubsatan sa'aatii kanaa kaasanii haa fayyadu. Yeroo kanaa kaasanii yeroo dhattee sharshara wayyaa isaatti buute waggaa 12 guutuu dhiigni dhangalee hin dhaabbate. Dhukkubni hamma ammaatti darbaa dhufe galgala kan isaan irraa kan dhaabbate haa ta'u. Maqaa Kiristoos Yesuusin kan dhaabbate haa ta'u. Hafuurri qulqulluun natti galee na dhaabe. Maqaa Kiristoos nama naa oldaa kana jabeessi dhaabi. Lubbuu laafee jiru ati dhaabi. Lubbuu dhaabbachuu dadhabe, gaa'ela dhaabbachuu dadhabe, jireenya dhaabbachuu dadhabe galgala kana jabeessi dhaabi. Tajaajilu dhaabbachuu kan dadhabe. Harka keessa nama jabeessu, harka keessa nama cimsu. Galgala kana manni isaanii jireenyi isaanii jabaatee haa dhaabbatu. Hammadumaatti deemuu akka isaan danda'anitti isaan gargaari. Ati irra lafa jalaa hinaaressitaa yeroo hafuura keetti ergitu hinaarewotte keessi isaanii aarawaa jalqabu. Humni isaanii aarawaa jalqabu. Jalbi isaanii aarawaa jalqabu. Mul'anni isaanii aarawaa jalqabu. Iddoon aarsaa isaanii haareffamuu jalqabu. Akkuma garbichi kee wal baanee qabachuu danda'e jedha. Sabni kun galgala kana saba kanaaf wal ba'uun haa ta'u. Waldaa kanaaf wal ba'uun haa ta'u. Iddootti jettetti wal ba'uun haa ta'u. Iddootti dubbattetti wal ba'uun haa ta'u. galgala kana wal baa. Hallelujah. Gara Beetelitti wal ba'i.
maalitti nyette Yaaqoobiin ol ba'i gara Beetelitti iddoon ani oolmaa siif oole yaadatta yeroo obboleessa kee jalaa baqattee baate achitti ol ba'i jette. Galgala kana waldaan kun mul'ata iddoo akeekte sanatti galgala kana olaa baatu waldaan kun. Samii banamaan ulaatteef si haa galatu. Sagalee kennu irratti dhangalaasteef si haa galatu. Dhiiga Kiristoos dhangaleef si haa galatu. Jireenya arganneef si haa galatu. Waamicha si bira arganneef si haa galatu. Ayyaana kee nu baay'ateef si haa galatu. Gaarummaa nu baay'ateef si haa galatu. Waa'ee saba kanaaf si haa galatu. Waa'ee gaggeessootaaf si haa galatu. Galatoomni. Akkuma Maariyaam dubartiin shittoo gati jabeessa sana cabsitee dhangalaas galgala kana galata siif cabsinaa galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Galatoomi. 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 Galatoomi harka rukunee Waaqayyoon galateeffanna. Galatoomi na hallelujah. Galatoomi. 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 Galatoomi hallelujah. Galatoomi. Hadda kee akka dhagaa almaazii nan jabeessattee hadda saba kanaa jabeessi. Hadda saba kanaa dhukkubni hin danda'in. Hadda saba kanaa diinni hin danda'in. Hadda saba kanaa rakkinni hin danda'in. Akka hadda saba kanaa hojiin diinaa hin danda'in. Si kadhanna. Bara Daariyoos keessa Daani'eeliif jireenyi wal qixxaatee jedhamee barreeffamee jira. Maqaa Gooftaa Yesuus jireenyi isaanii wal qixxaatu. Wanti wal caale wal qixxaatu. Wanti wal caale maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos wal isaaniif haa qixxaatu. Hallelujah. Daani'eeliin akkuma afaan leencaa warra Daani'eeliin nyaachuu baan akkuma cuqqaalte. Galgala kana afaan diinaa haa cuqqaalamu. Afaan dhukkubaa haa cuqqaalamu. Bara baraan maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Waan nu gargaarteef si haa galatu. Waa'ee tokko tokko keenyaaf si haa galatu. Maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Eebbifama harka rukunee Waaqa galateeffanna. Waaqayyo si haa eebbisu jennee obboleetti keenya mee hin eebbifname. Waaqayyo si haa eebbisu. Gooftaan si haa eebbisu. Waaqayyo ayyaana isaa daddabalee siif haa baay'isu. Mee ol kaanee Waaqayyo ni galateeffanna. Waaqayyo gadi nutti jedhe kas jedhe Daawiti gadi natti jechuun kee na guddiseedhe. Mallattoon namni Waaqayyo gaditti jedhee guddina. Waaqayyo guddina nuuf qaba. Maqaan isaa ulfaatu. Ameen ameen. Waaqayyotu guddina nuuf qaba. Sabanni gadi nutti jedheefitu nyaanna. Nyaata afuuraa nu nyaachisa Waaqayyo. Nama guddina qabu nyaachisa Waaqayyo. Saba deemsi fagoon fuula keenya dura jiruuf nu nyaachisa. Akkas jedhee miti karaa fagootu si dura jira. Yaa Eliyaas ka'iitii nyaadhu. Karaa fagootu si dura jira. Inni nyaatee madaqee rafa. Ka'ii nyaadhu. Karaa fagootu si dura jira. Waaqayyo deemsa nu wajjiniin qaba. Mee galateeffanna. Galanni ulfinni guddinni aangoon siif haa ta'u. Yaa Waaqa gara keenyatti gadi jettee isa nama hin tuffanne ati nama hin tuffattu gara namaatti gadi jetta. Gadi jettee nutti dubbatte sagalee keetiin saba kee warra lafa onaa keessa deemaniin qabdee nu gorsite karaa nutti agarsiifte ilaalcha keessan sirreeffadhaa nuun jette. Guddina koo malee guddina haalaan ilaalinaa. Maatii keessaniif hin sodaatinaa. Warri baay'ataniis taasaan hin dhaggeeffatinaa. Ani isin wajjinan jiraa nuun jette. Haalli yoo sin marsee sin sodaachise iyyuu waan gurguddaa naannoo keessa hin jiru. Dhukkuba gurguddaa, gitiraa gurguddaa, balaa gurguddaa haala isinitti ulfaate iddoo hojiitti manatti gaa'ila keessatti isaa guddatee isinitti mul'atu hin ilaalinaa. Ija keessan gara kootti ol kaasaa jette. Akkas jedhe garbichi kee Phaawulos egaa kottaa duumessaa dhuga ba'umsa akka duumessaa lafa uffisee naannoo keenyaa qabna. Egaa kottaa wanta ba'aa nuti ta'u hundumaa cubbuus yoo ta'e ofirraa fuunee kaachuu keenyatti fufnaa. Isaa fiigicha isaa jalqabee fiixaan baase sanarraa ija buqqifannoo inni obsaanii fannoo irratti du'uu danda'e. Kottaa fiigicha keenyan fiinnaa.
kottaa ija keenya ol kaafnee Yesuusin ilaalla. Kottaa wanta baanutti ta'e ofirraa fuunee gooftaa duukaan deemna. Kottaa jedhe garbichi kee har'a wanta namoonni baay'atanii isinitti haasa'an utuu hin ta'in isa ofii ilaaltan utuu hin ta'in ana laalaa ana irratti amantii qabaadhaa nuun jette. Galanni ulfinni guddinni aangoon siif haa ta'u. Akkas jedheem Daawit ana yoo ta'ee mogoleen koo mucucaatee xinnoo kufuudhaa fi xinnootu naafe yaa Waaqayyo ati garuu qulqulluudha jedhe. Ana yoo ilaale ofii koo yoon ilaale nama dadhabaadha cabaadha kufaadha. Akkuma garbichi kee Phaawulos jedhe Waaqayyo humna isaa guddaa sagalee isaa humna qabeessa suphee cabu kana keessa kaa'ee nu warra dadhaboo humna hin qabne kanaan hojii hojjettu waan jaallatteef si haa galatu. Waldaa kana saba kana waan ilaalteef si haa galatu. Lafaa nu kaasuu waan barbaaddeef si haa galatu. Gara booddeen ilaalinaa deemaa waan nuun jetteef nu deemsisuu waan barbaaddu nama deemu wajjin hin deemtaati. Yaa Waaqayyo booda keenya ilaaluu dhiifne si wajjin deemuu akka dandeenyu haalarraa ija keenya kaafne siin ilaaluu akka dandeenyuuf ayyaana nu baay'isi. Mana hin qabnu keessatti ijoollee kan guddifannu si ilaalla. Boorsaa keenya yeroo laallu ofii keenya yeroo laallu mana guddaa hin dandeenyu. Ati garuu sooressa. Siin hin danda'ama. Ati hin dandeessa. Ati humna qabda. Warqeen birriin hundumtu kan keeti. Gara isatti jettetti amantiin deemuu akka dandeenyuuf ayyaana kee nu baay'isi. Waa'ee maatii keenyaaf gara kee ilaalla. Waa'ee ijoollee keenyaaf gara kee ilaalla. Waa'ee yaa gooftaa hojii hojjennu keessatti lafa mo'amnee harkatti laannee hundumaatti gara kee ilaalla. Haalota dalganutti galan hundumaa keessatti Yesuus Kiristoos gara kee ilaalla. Dubbii keetu jedha gara saalaalaa qaaniidhaan deebitanii lafa hin ilaaltanii jedha. Rooba galaba diya lagas pila la bogona madana ma pina giya namo hayya la duli gabaru la bagala la badiya nama gayya. Hallelujah. Gara isaa ilaalaa qaaniidhaan deebitanii lafa hin ilaaltanii jedha sagalee keetu. Gara kee ilaallaa ija keenya gara keetti kaafna. Nun qaanessitu nun salphiftu. Hammeenyatti jallinatti dabarsitee nun laattu. Namarraatti nu gargaartete Waaqayyo waan taateef ulfaadhu. Afaan kee saaqattee yaa Waaqayyo humni kee akka mul'atu fans kadhadha jedhe garbichi kee. Humni kee nu gidduutti mul'atu. Humni kee nu gidduutti mul'atee dhukkubsataa fayyisu. Jaamaa ija banu. Wangeelli fayyinaa lallabamu. Dadhabaanaa ka'u. Inni itti dukkanaa abdii kutatee tajaajila dhiisuu barbaade haa ka'u lafaa. Afurri lafaa nama kaasu. Haruu gabaas piyaa. Afurri Waaqayyo natti galee miilaanis na dhaabe jedha garbichi kee. Namoota mogoleen isaanii sekeraa'ee dadhabanitti afurri kee haa galu. Miilaan haa dhaabu. Haa deemsisu. Hojii haa hojjechiisu. Warra abdii kutatanii hojii kee hojjechuuf gara booddee deebi'anitti humna dhufu. Humni haaraan waldaa kanatti haa galu. Mul'anni haaraan waldaa kanaaf haa dhufu. Yaa Waaqayyo tajaajilli haaraan nu gidduutti jalqabu. Hallelujah. Buloota komee Waaqayyoon kadhanname. Hallelujah. Hallelujah. Yesus Kristus afurri kee gidduu keenya totochoo. Humni kee gidduu keenya totochoo. Gargaarsi kee gidduu keenyatti haa mul'atu. Lafaa nu kaasi, nu dhaabi, nu deemsisi, nu ceesisi. Yesus Kristus akka kun nu galte sana nuuf raawwadhu. Akka kakuutti waldaan kun kakuu gurguddaa baay'ee qabdi. Erga durii wanti itti dubbatte baay'eetu jira. Bara nuni kakuu kana harka keessa galfannu nuuf haa ta'u. Barri kun bara keenya ta'u. Barri kun bara keenya ta'u. Barri kun bara moo'ichaa nuuf haa ta'u. Barri kun bara nu itti ceenu nuuf haa ta'u. Barri kun isa nu yaadaa turre boora laba gaa'ee deebi'ee boora laba qaasiya. Hallelujah. Maqaa Yesuus Kiristoosin humni kee gara keenya dhufu. Yesus Kristus humna nu ta'i. Mogoleen keenya dadhabaadhaan nu jabeessi. Afurri kee qalbii namootaatti humna namootaatti haa galu. Gidduu kana haaromsi haa ta'u. Gidduu kana humni haa dhufu. Humna hidhannee haa baanu Waaqayyo. Iddoo maduriitti hin deebinu deemuu barbaanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dadhabaan haa ka'u. Mul'anni dukkuu kee gad dhiifamu. Abjuun gad dhiifamu. Ergaan gad dhiifamu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin humni addaa. Humni addaa. Humni addaa. Humni addaa. Umni adda Ros kala labadu labagai nama. Umni adda Giddu keenya deddeebi'u. Harki gargaarsa kee nu wajjin ta'u. Irreen gargaarsa kee nu wajjin ta'u. Faarfannaan hiikamu. Mul'anni gad dhiifamu. Ergaan raajii gad dhiifamu. Hidhaan nurraa ciccitu. Sansalanni diinni ciccitu. Hallelujah.
Kura badaini megeski lelo bara labaduna namankia namoria. Hallelujah. Harki kee hadeddeebi'u. Nu gidduu sosocho'eera mallattoo nutti godhi. Nu jijjiiri. Seenaan konferensii kana seenaa laga Yaabuuq. Isa Yaaqoobiif ta'e sanaa ta'u. Yaabuuq gaaf tokko sobaa, gaaf tokko sodaachaa, gaaf tokko malaamaltummaa hojjechaa irra ce'e. Gaafa deebi'u garuu lagicha ce'uu dadhabe. Ati itti baate gaa. Nutti ba'i Yesuus. Maaloo gooftaa natti ba'i. Obboloota kootti ba'i. Faarfannaa faarfatamuun ba'i. Barsiisa barsiifamuun ba'i. Kadhata kadhatamuun nutti ba'i. Nu jijjiiri. Itti buutee shuludaasaa keessaa fuudheedha. Inokkolee garuu fayyaafe. Maqaansaa seenaansaa hin jijjiirame. Yerooti namatti buutu namni hin jijjiirama. Nutti bu'i. Waaqeffannaaf deddeebii amalaa keessaa nu baasi. Warra si amaleeffatan nun taasisin. Jireenya amalaa keessaa nu baasi. Jireenya hojiin biyya lafaa dadhabsiisee lafi nu itti oollu waajjirratti oollu nu butuchee fidee keessaa dhabnu nun taasisin. Jireenya amalaa nurraa kaasi ati. Afuura keessa jiraataa dhuka keenyatti dhuka lafee keenyatti galchi ati. Jilba keenya jabeessi ati. Afuura keenya haaressi ati. Yaa Waaqayyo warra danatti namne hin argamne garaa isaanii dammassi. Warra manatti hafan iddoo isaan jira itti wajjiniin ta'i. Waaqayyo galgala kana sitti laannaa nurkaafuni. Galgalli kun galgala eebbaa ta'u. Guyyaa boris sitti laannaa gidduu keenyatti mul'adhu. Obbolootatti nutti dubbattu kana eebbisi. Waaqa irratti bani. Raahel irratti waaqa bani. Faarfannaa biyya Tilaantaatti Waaqayyo naa kennee jettu galtee. Biyya kanatti faarfannaadhaan goonfi. Galgala mul'ata ilaaltu. Waaqni irratti haa banamu. Isa sirraa argatteen saba kee dura dhaabatti Waaqayyo. Itti dubbadhu. Garbicha kee luba Joonitti waaqa bani. Irribaa kaasii itti odeessi. Nama kee wajjiniin haasofta jara kanatti haasa'i. Yoo itti haasofte malee waan nutti haasa'an hin qabani. Dubbichi kan keeti faarfannaan kan keeti mul'anni faarfannaa kan keeti mul'anni lallabaa kan keeti Waaqni haa banamu. Isaaniinis eebbisi. Isaaniin immoo nu eebbisi. Eebbi kee wajjin haa ta'u. Bara isaaniitti kan eebbifaman ta'an. Bahanii eebbifaman galanii eebbifaman. Faarfatanii faarfannaan harkaan dhumin. Waamichi irraan dhumin. Ayyaanni kee irratti haa dhufu. Hallelujah. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yooti isaanitti guutte hin guutamna. Wanta isaanitti guutte irraa nyaachuu ka dandeenyuuf appitaayijii keenya bani. Afuura keenya qopheessi. Dhageenyee dhagaa bishaan keessaa ta'uu nu oolchi ati. Isatti dubbattu dhageenyettiin ejjennoo ofittiin akka of ilaalluuf nu gargaari. Haala akkatitti ilaaltutti ilaaluu nu barsiisi. Hin danda'amu warra jedhanutu hin ta'in Waaqayyo hin danda'a. Waa'een gaa'ela kootii tasuma hin danda'amu tun ta'in Waaqayyo waa'ee gaa'ela kootii fala qaba. Waa'ee hojii kootii fala qaba. Waa'ee ijoollee kootii fala qaba. Waa'ee biyya koo Oromiyaa fala qaba. Waa'ee biyya Ameerikaa fala qaba. Waaqayyo lafa kanaa fala qaba. Waldaa kanaa fala qaba. Waldaa kanaaf dhimma qaba. Waaqayyo waan godhu qaba. Warra jedhanii amantiin deeman nu barsiisi. Kanaan dura shaakalaan deemna ta'e shaakala nurkaa gati. Amantiidhaan si wajjin deemuu akka dandeenyuuf nu gargaare. Ayyaanni kee hallelujah. Hallelujah. Oh ya sansalata fura qulqullu. Hallelujah. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Ya jiraachuu humna Waaqayyoo. Ya ulfina Waaqayyoo. Ya cubbuu jireenya namaarraa nyaattu. Ya jireenya amantii namaa bifa baaftu. Ya orra bagada labakina modina mashperia labagalu labagas. Dinagan sontina magaidi de borra. Maigatan son di libidi bogolo makantina maginamo. Dai carri libos manda labagadini megeya. Hallelujah. Ya jiraachuu humna Waaqayyoo ya gargaarsa Waaqayyoo ya humna Waaqayyoo. Ya ulfina Waaqayyoo. Galanni ulfinni guddinni aangoon bara baraan isa jiru maqaa kee sanaaf haa ta'u. Maqaan kee ulfaatu.
iddoo kana jirta nu gidduu jirta nutti dubbatta garaa namootaa keessa dhagaa caccabsita dhagaa jibbaa dhagaa weennoo dhagaa of tuulummaa dhagaa kana tokko jedhee garaa namaa keessa caccaba wanta ulfina keef hin taane caccabsitaati wanta ulfina keef hin taane akka irratti ulfaanne nama xaxeessa qabee caccabsitaati sagalee dhageessifte caccabsimayyuu wanta ulfina keef hin taane na keessaa caccabu obbolota koo keessaa caccabu sitti ba'aa kan ta'u naan siin kan rakkisu akkati naan hin hojjenneef guufu kan sitti ta'u utuma ni dhaga'uu keessa kooti caccabsi utuma obboloonni koo dhaga'anii keessa isaaniitii caccabsi gaarota caccabantu jiru dhagoota caccabantu jiru wantoota hurraantu jiru gidduu kana Yesuus Kiristoos galanni ulfinni guddinni aangoon bara baraan siif haa ta'u ati Waaqayyoodha teessoon kee bara baraan ulfinaan kan jajame haa ta'u. Siyaa galatu na argadhu waa'ee obboleessaa miti anuma argadhu obboleettii argadhu obboleessa argadhu warra mana kee ta'anii dhabaman nun taasisin ati jirta warra si wajjin wal bira darban nun taasisin iddoo kanatti hojii irra jirta yaa Waaqayyo warra si wajjin wal bira darban nun taasisin nu argadhu warra ofumaa kurkuran nun taasisin warra ofumaa fiigan nun taasisin warra si wajjin wal argan nu taasisi si wajjin akka walitti baanuuf humna nu ta'i nu gargaari Yesuus garaan koo suma barbaada garaan obbolota kootii si hawwa keenya irra deemii gara keenya kottu ni kana gosa Waaqa waan taateef ulfaadhu galanni siif haa ta'u sagantaa borii nurkaa fuudhi bor keessatti hojii kee hojjedhu gooftaan borii sanbata dhufu sitti laannaa nurkaa fuudhi pulpeetii kanarraa si isa du'aa ka'e duwwaatu lallabama ati duwwaan lallabami ati duwwaan ol jedhii mul'adhu ulfinni namaa eenyummaan namaa mul'atiin siin moosifna Raahel si moosifti Joon si moosisa amantoonni kun si moosisu ani garuu mooticha sakan kootii gaara Tsiyoon irratti nan moosifadhee Daawit gaara keenya irratti mo'i gaara jireenya keenya irratti mo'i wanti biraan tokkollee mo'in ati duwwaan mo'itii mul'adhu siyaa galatu mana keenyatti rogaluun wajjin ta'e iddoo nagaa nu bulchi murxuxxifamu nu bira dabarsi nagaan kee akka bishaanii jireenya keenya keessa dhangala'u yaa mootii nagaa kee nu baay'isi biyya nagaa naannoo nagaa saba nagaa gidduu nu jiraachisi tajaajila irra ta'e ulfaadhu boloota karaa garaa tajaajilan eebbisi manni isaanii qeen isaanii kan eebbifame ta'u boloota meeshaa taphatan boloota meeshaa sirreessan warra buusii fuudhan yaa gooftaa warra kiiboordii taphatan warra faarfatan warra lallaban amantoota kana warra dina jiran hundumtu maqaa Yesuus Kiristoosiin kan eebbifaman ta'an eebbi kee saba kana hundumaa argatu kana jennu si abboonatti kadhanna ilma kee Fayyisaa Yesuus Kiristoosii jedhii nu dhaga'i